Ayyaanni waggaa geennan qalbiin nama cabaa ji'a gammachuutiin yaadan haadha fabbaa kun ilmaan yaadatee yaadan qalbii dhabaa gaarreniif mukkiin hiriyoota yaaddee cal'iftee hojjetta yaadan qalbii cabdee gubbaa kee yoo laalan gammachuu fakkaataa gubaa garaa keetii eenyu sii hubataa kophaa kee dhokattee imimmaan lolaastaa meeqa booyaa oola guyyarraan guyyatti imimmaan dhangalaasaa kushiinaa keessatti dadhabde hin jettuun madaamiin isillee baritti iyyiti yaadan biyya yaadaa waa meeqa dandeetti jara kana kabajatu malaaf dhugaa yoo dubbanne yeroo gargaarsallee jarri hin qusanne namoonni cal'ise waan jaraan dubbanne dhuguma dubbannu dhugumaan dhugatti ekonomiin biyyaa harka jaraa jirti kalee mana citaa hara qorqorrotti baadiyyaan biyyattii magaalaa fakkaatti dubbituun haan deeme akkamittiin dhaabaa mootummaan biyyattii itti yaaduu qabaa namni biyyaaf yaade xoorataa maaf dhabaa lafa itti kennaa ijoollee gadhaabaa yoo dandeessan sanii yoo dandeettan tanaa mana jarri ijaaratte mee jalaan deeginaa lafti tarrabbeetii kaartaa itti kennaa waan ramadaanaa dubbachuuf kahee osoo hin beekin basmararraa bahee jala bultii ramadaanaa baga isiniin gahe baruu feenaan ani Miftaahudhaa ilma Oromooti gosatti Arsiidha dhalataa Sirkaati ammaaf nagayattii walgarra ifatti.